jechuudha. Waan naqeebaltaniif galatooma maqaa bareedaa qabdan tokko fudhatuudha. Galatoomii Jawaar kiyya galatoomii ulfaadhu. Jalqaba qabe jarjara qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri ma dhuftanii hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayi goonaati isinitti du'aayi goona. Oromoo fi Rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaa miliyoona isin gaafanna. Galchaadha hangaafiin nan qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegalee uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufee sin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudhaa. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaa'attanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtammoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa deengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun mariin sun eessarra jirti. Eessarra geessee hajuu tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka. Filannoon tun hin barbaachiftu osoo jedhaniiti ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidha mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeetii waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti. Galatoomii ulfaadhu. Warratti deebisa moo takka takkaan jalaa deebisaaf Jawaar? Lamaan tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga wal agarree galatoomaadha. Masdura sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaadu miti. Bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyyatti jiran irraa barsiisee keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaada qabdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate. Maaf dhungattanii Jawaar as dhiyeenya waan addaa takkaan hojjee ture waan sanii yoomna biraan keessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan keenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nyaachisee eegu jira. Rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jiru nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasa tiimuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama